Mootiin kubbaa miilaa Peeleen gan 82 irratti boqote. Biyyi isaa Biraaziil ammoo goota isii kanaa fi guyyaa gaddaa 3 labsite. Taphataan jaarraa kan keessatti bakka taphataan kubbaa miilaa kamiyyuu hin gahin dhaqqabe Peeleen eenyu? Hamza Hussein akkanaan midhaasee saniif dhiyeesse. If I have to do everything again. Pele the legend jedha addunyaan mootii kubbaa miilaa umurii waggaa 82 irratti boqoteen. Maqaan isaa guutuun warri isaa baasaniif Edson Arantes do Nascimento jedhama. Maatiin isaa dureessa beekamaa Ameerikaa ampuulii ibsaa kalaqe Thomas Edisoniin moggaasan. Waa'ee maqaa isaa guutuu warri isaa baasaniif Peleen iyyuu yeroo tokko akkas jedhee ture. Qe'ee keenya ibsaan kan gale yeroo ani dhaladhe waan tureef Edison Arantes do Nascimento naaf moggaasan jedhe. Onkololeessa 23 bara 1940 Biraaziil bakka Santos jedhamutti dhalate. Boodarra garuu maqaa Peelee jedhu addunyaan ittiin beeku ka argate hiriyaa abbaa isaa tapha kubbaa miilaa keessatti goolii eegu Biilee jedhamuun wal qabata. Peeleen maqaa karra eegaa hiriyaa abbaa isaa kana sirriitti dubbachuu dadhabee Peelee jechuun waama ture. Kanarraa ka'uun maqaan isaa Peelee jedhame. Peelee maqaa addunyaan beeku maqaa seenaa kubbaa miilaa keessatti waan itti fakkeessan hin qabne ta'eera. Peeleen kilaba qe'ee itti dhalate Santosiif umurii waggaa 15tti taphachuu jalqabe. Garee biyyaalessaa Biraaziiliif ammoo umurii isaa waggaa 16 irratti taphachuu jalqabe. Yeroo waggaa 17 gahu ammoo akka biyyi isaa Biraaziil waancaa addunyaa mo'attu taasiseera. Addunyaan mootii kubbaa miilaa kanaaf nagaa yeroo dhaamaa jirtu kanatti wantoota inni ittiin yaadatamuu fi adda ta'e kaasuun jajachaa jirti. Dhaabbanni hawaa Ameerikaa naasaan har'a fakkii halluu Biraaziil fakkaatu hawaa keessa gadhiisuun Peelee yaadateera. Mootonni addunyaa milkaa'ina addaa Peeleen kubbaa miilaa keessatti argamsiise yaadachuun barreessaa fi himaa jiru. Peeleen taphataa waggaa 17 garee biyyaalessaaf taphachuun waancaa addunyaa mo'ate jalqaba. Akkasumas garee biyyaalessaa isaa wajjin waancaa 3 mo'achuun seenaa namni biraan hin qooddatin jiru galmeesseedha jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Gaazexeessitoonni, taatonni fiilmii, artistoonnii fi taphattoonni kubbaa miilaa addunyaa irratti beekaman hedduun waa'ee Peelee himaa jiru. Peeleen ka Biraaziil qofa miti ka addunyaati malee jedhe barreessaa olaanaan dhimma kubbaa miilaa Henry Winter. Taphataan sarara fuulduraa Biraaziil Neymar Peeleedhaan mootiin kun waan hunda jijjiire jedhe. Peeleen dura kubbaa miilaa callisee ispoortii qofa ture jechuun Peeleen kubbaa miilaa miira ispoortiin gamatti hubachiisuu ibse. Taphataa colleen addunyaa kana lammiin Arjentiinaa ka waancaa addunyaa 2022 Qaataar qopheessite dhiyeenyuma kana fudhatee gale Lionel Messiin du'a Peeleen gadda itti dhaga'ame ibsuun suuraa waliin ka'anii turan Instagiraamii irratti maxxanseera. Taphataa beekamaan addunyaan lammii Poorchugaal ta'e Cristiano Ronaldo Peeleen hin dagatamu jedhe. Ronaldoon suuraa isaa Peelee irraa badhaasa yoo fudhatu agarsiisu qoodee nagaatti Peelee jedheera. Namoota miliyoona hedduuf kaka'umsadha jechuun ka ibse Ronaldoon bara baraan hin dagatamu jechuun katabe. Taphattoota yeroo ammaa Biraaziil keessaa ba'anii addunyaa irratti beekamaa jiran keessaa akka ta'e Richarlison barri Peelee bara boqonnaan kubbaa miilaa bareedaa turedha jedhe. Peeleen waggaa 60 dura waan baay'een keenya har'a milkeessuu hin dandeenye milkeesseera ka jedhe Richarlison. Kanaaf Peeleen yeroo kamuu qixa hin qabu jechuun jejeera. Peeleen yeroo garagaraatti dubartoota 3 fuudhee ijoollee 7 akka horateeru seenaan jireenya isaanii mul'isa. Peeleen jiruu kubbaa miilaa keessatti dabarse waggoota 21 keessatti taphoota 1363 taphate irratti gooliiwwan 1281 galchuun rikardii addunyaa qaba. Taphoota 92 biyya isaaf taphate irratti gooliiwwan 77 galcheera. Haga ammaa taphataan yeroo 3 waancaa addunyaa injifate Peelee qofa. Kanaanis bara 2000 fiifaan taphataa gameessa jaarraa kanaa jechuun beekamtiif badhaasa kenneera. Peeleen bifaan Afrikaa fakkaachuu qofa don taane garaaleen Afrikaa waan jaalatuuf yeroo lubbuun jiru biyyoota Afrikaa hedduu daawwate. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif ulfaadha.